ayyaana bitaa qaraa jedhamu waaqi nama hin uumne bishaan goodaa keessaatu wanni waaqayyo iyyuu hin argin tokko bishaan keessaa bahe uumee walaabuu baate namatu achi keessaa bahe. Namicha achi keessaa bahe kun namicha jenna malee namichi sun dhiiras miti dubartiis miti yeroo dura bahe horoo jedhama. Waaqayyotu mil'ate hoggaanni garagalee mil'atee ilaalu waan innin uumin wayitachi jaaja. Inna mil'uu waaqaatiinitu bakka lamatti bahee jedha Oromoon. Horoo dhumatu mil'uu waaqaatiin bakka lamatti bahee gami tokko horoo gami tokko hortuu ta'ee. Inni amma warri kiristaanaaf islaamaa Adam and Eve jedhanii odeessan kun by the way creation meeting kun kiristaanaa fi islaama dura ture quba qabaadhaa. Asirraa fuudhan because this is the culture of ancient Egypt. Uummanni kun Kuushi. Amma booddee isinittan agarsiisa hin dubbiftan maal godhu hin dubbiftan malee matsaafa kanarratti iddoo baay'eetti ripiitii godhee himeera. Namni hin dubbifne hin bilisoomu kana quba qabaadhaa. So bilisummaa dhabnee maal hin dubbiftan yoo ta'e akkamitti bilisoomta? Dubbisuu jechuudha. Bilisummaa jechuun dubbisuu katabuuf dubbisuu danda'u jechaadha. Kan keenya garuu abaarsa fakkaata. So guyyaa 27ffaa irratti namatu uumamee too hin taane bishaan goodaa keessaa bahee jaan. Amma eega kana hundaa dubbanne booddee Oromoon torbaniif egaa waa'ee guyyaa haasofne amma waa'ee guyyaa yayya bashannanii haasofne waa'ee ayyaana 27 haasofne waa'ee torbanii immoo haasofne fullaasa maakula moggisa sabbaaqa libaasa daraara mardida jechaan maqaa torbaniiti. Har'an beeynu nurkaa gataniiti qibxataa wuxataa ciccataa waan mataa miilan qabne haasa'u. This is ancient. This is part of the Gada system. Maqabaasa torban jennu kun maqaa torbaniiti. Maqaa torbaniiti. Utuu namni jiraate qibxata cixxata jedhuu dhiisanii sanyomaaf sanyoo dhiisanii isa kana adoptii godhuutu irra ture maqaa torbaan kan. Maqabaasa torbaan jedhamu kun maqaa torbaniitiif. Amma maqabaasi torbaan kuni gadaa wajjin adeema. Gadaan gogeessa 5 qaba. Amma asitti kan argitan kuni A, B, C, D, E kuni gogeessa jedhama. Gogeessi kun tokkoon isaa abbaa gadaa qaba. Gogeessi 5 kun abbaa gadaa qaba. Gadaan garuu 5 maru. Gadaan 5 maqabaasa torbaan kanan nanna maqaa torbanii sila siniin jedheen nanna. 1, 2, 3, 4, 5, 6 torba gaheeti maruudida. Mardida jechaan sila sin agarsiisa. Dhuma isaa kana mardida jedhamiti maruudidaa jechaadha gadaan. Maqabaasa torbaan sanan waggaa 8 si'a torba mareetu maruudida. Yeroo maruudidu tokkotti deebi'a fullaasatti deebi'a. Amma fullaasaa immoo maakula moggisaa sabbaaqa libaasaa daraara gaheeti. Eega daraaree booddee immoo maruudida tokkotti deebi'a. Innaa inni asirratti argitan torba lakkaa'u kuni mara gadaan maqabaasa keessa maruudha. Maqabaasaan gadaan yeroo gadaan 5 maqabaasaan mara torbaan sana maraa jechaadha. Mee amma torba meeqa jalatti kan inni dhufe?
bii jalatti miti hammanni bii jalatti deebi'utti yoo adeemtan gubbaadhaa qabee mee laqa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gaheetu maruu dida. Dubbii sagalii kana hin irraanfatinaa. Sagliitu maree gadaan maruu dida mardida maruu didaa jechaadha. Kan maruu dide kuni waggaa meeqatti? Tokko qabee hamma lamaatti waggaa 8, lamaa qabee hamma 3tti waggaa 8, 3 qabee hamma 4tti waggaa 8, 4 qabee hamma 5tti waggaa 8, 5 qabee hamma 6tti waggaa 8, 6 qabee hamma 7tti waggaa 8 onnaa jennee isa gidduu jiru yoo lakkooftan 1 2 3 4 5 5 si'a 8 meeqa ta'a? 40. So 6 fi 1 gidduu argitu achirraa laalaa kan duraa san 6 ilma tokkooti, 4 ilma 6ti, 2 ilma 4ti, 7 ilma 2ti, 5 ilma 7ti, 3 ilma 5ti, 1 ilma 3ti. Deebi'eetu 6 ilma 1 hamma ta'utti abbaa ilma gadaan abbaa ilmaa jedhan sun waggaa 40 naanna'u tokko qabee hamma 6tti abbaa fi ilma jarri tokko 6 walii abbaa fi ilma 4 fi 2 walii abbaa fi ilma 7 fi 5 walii abbaa fi ilma 3 fi 1 walii abbaa ilma 6 amma deebi'ee tokkotu dhufa garuu 9 gahee dhaabbata. 9 gaheetu mardida ta'a maqabaasi maruu didaa jechaadha gadaan. Amma yoo 1 fi 6 gidduu waggaa 40 jiraate tokko qabee hamma 6tti irraan gadee sana yoo laaltan waggaa meeqa jira? 4 si'a 40 si'a 9. 40 si'a 9 jechuun meeqa? Waggaa 360. Waggaa 360 yoo 360 kana 3 fi 6 meeqa? 9 fi 0 meeqa? 9. So 9lumatti deebi'a. Wanni hundumtuu 9lumatti deebi'a. Ilaa 9 si'a 2 meeqa? 10. 9 si'a 2 meeqa? 1 fi 8. 9 si'a 3 2 fi 7. 9 si'a 4 3 fi 6. Kuni hamma infinitiitti 9lumatti deebi'a. Na waanuma kara deemtuun haasoftu miti. Wanni kun waan hubatanii ilaalanii baraniidha gadaa jechuun. So yoo dura waa'ee lakkoobsaa. Lakkoobsa jechuun ayyaana jechuudha qoba qabaadhaa. Amma sila ayyaana 27 jenne miti. Yaayyaa 5 jenne miti. Waaqa tokkicha jenne miti. Walaabu bishaan gubbaa bishaan goodaati 2 jenne miti. Waa'ee lakkoobsaati.